qaama saalaa sadan keenya irratti wanti kun biqilee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii kiyya biratti kutaa 1 hanga 10tti baradhee xumureera. Kutaa 10 ergan xumuree booddee garuu sababa gaa'ila ani filadheetiin maatii waliin walitti bu'eef gara barnoota kootti carraa deebi'uu hin arganne. Anaa fi barnoonni otuma wal barbaannuuti walirraa fagaanne. Jaalala kan hin jalqabe umrii koo waggaa 14tti yeroon barnootaan kutaa 6ffaa baradha. Dargaggeessi ani jaalladhe immoo kutaa 7ffaa barata. Achuma ollaa ganda keenyadha. Anaa fi inni ganamaan otoo nama biraa hin beekiin jaalala addaa wal dhandhamsiisuu walitti eegalle. Kan marsaa lammaffaa inni dargaggeessa ani immoo shamarree erga taanee booddee jechuudha. Walitti dhufuu kan eegalle garuu reefu ol barree miili keenyi ol jedhee deemuu akkuma jalqabeen ijoollummaa keenyarraatii illee kaasnee haasoo haadha manaa fi abbaa manaa waliif taanee inni abbaa manaa kiyya ani immoo haadha manaa isaa ta'een wal qoqqoonnee waliin haasofna turre. Bishaan waraabuu, laga, horii barbaacha, goodaa, qoraan bo'achuu, tulluu kan deemamu yoo ta'e anaaf inni wal biraatii hin dhabamnu. Umrii tokkoon waliin dhalachuun waa hedduu akka waliin qoodan nama taasisiisa. Anaa fi isallee mudachaa kan ture kanumadha. Nuyi miti maatiin keenyillee ijoolleen kun bifa kanaan walii galanii jennaan guddataniillee haadha manaaf abbaa manaa akka waliif hin taane hin sodaannaa jedhamee nurratti haasa'ama ture. Haa ta'uutii garuu kanaan otoo jennu yeroon ani barnootaan kutaa 4ffaa gahu obboleessi kiyya hangafaa obboleessa jaalallee kiyyaa waliin walitti bu'uun waraanee mar'immaansaa gadi yaasee lubbuunsaa haga xiqqoof jedhamee hafame. Maatiin isaa araarallee didanii maatiin kiyyaa fi maatii isaa gidduutti achuma ollaa taanee lola diinummaa guddaatu nu gidduutti uumame. Akkuma isaattiyyuu jaarsa biyyaatiin araarri buufame ijoolleetu waliin haasa'a malee maatiin garaa waliif hiikuu waliif diiguu didee. Maarree ga'anis suuta dargaggeessa kana waliin walitti siqne ijoollummaa kootii kaasee wanta natti toluuf yeroon kutaa 6ffaa baradhu jaalala waliitiin eegalle. Akka maatiin kiyyas maatiinsaas walii keenyaan waliin akka taanu hin barbaanne lamaan keenyiyyuu ni beekna. Haa ta'uutii garuu yeroo tokko garaa waliif qoodanii nageenyi guddaan gidduu isaaniitti ni uumama. Yeroo sana haala mijeeffanna jennee hamma dandeenyu jaalala keenya dhoksaadhaan dabarsaa turre. Kutaa 6tii 7 7tii 8 8tii 9 ga'e. Yeroon ani 9tti darbu jaalalleen kiyyaa akkuma koo kutaa 10 qoramee qabxiin maatirikii jalaatti hafa. Yeroo kanatti anaan nama ri'achuun maal naaf wayyaa barnoota jedheen yoon manaatii ba'e siitiin dhabuu koodha. Anaaf si gargar bahuu keenya barri barnootaa waggaa 3dha. Hojii barbaaddachuun jira. Ati immoo bara dhufu barnoota kee xumurtaa kan kees carraan qabxii waan hin beekamneef maal haa ta'u jedhee na gaafata. Yeroo kana anis hundaafuu jaarsa yoo ergite maatiin kiyya akkasin fudhanne gaaffiin qabu. Haa ta'uutii garuu anis kan hin barbaadu magaalaa Finfinnee deemiitii hojii eegali. Yeroon dhufu jechuun bara dhufu yoo qabxiin naa dhufe kutaa 11ffaa na barsiista. Yoo qabxiin naa dhufuu baate immoo kolleejjii na barsiistee baradhee ka'een ani immoo dabaree kiyyaa sin barsiisa jedheen walii gallee. Magaalli Finfinnee ganda keenyarraatii kiiloomeetira 27 irratti fagaatti. Magaalaa Finfinnee deemee akkuma dhaqeen mana jaartii abbaa manaan irraa boqotee ofii qabeenya qabdu ijoolleen ishees sooressa ta'anii tokko argatee waardiyyummaadhaan sagantaa galgala qofaatiin hojjechuu eegalee. Hojii akka argates bakka bultiif mana kireeffachuun akka isan barbaachisnes waan hundumaa anatti hime. Anis nan gammadee fi yeroo tokko eeyyama fudhatee wal argina. Kanaan anis qormaata koo kutaa 10ffaas maatii kiyya bira taa'een nan qorame. Anaafis carraan hin milkoofne nan kufe. Kallacha maatii kootiin sodaas hin godhanne ilma obbo Abaluu heerumuuf hin jedha. Jaarsa fudhattu moo hin fudhattanii jedheen gaafadheeni. Abbaan koo gaafa ati ilma obbo Abaluutti heerumte ani siin dhala koo siin hin jedhu naan jedhe. Obboleessi kiyyaa dhuguma ati kana godhiitii natti argisiisi naan jedhe. Inni waraaname jechaadha. Haati koo dhiiratu dhibe moo kan diina keenyatti heerumtu
jiraatu jettee na dideem. Akka isaan tole hin jennis dursee mayyuu waan hin beekuuf tole gaa erga jettanii jedheen halkan tokko uffata koo walitti qabadheen gara jaalallee koo biraan deemee mana xiqqoo tokko nuuf kireessee baatii onkoloolessa irraatii kaasee mana tokko keessa waliin jiraachuu eegallee. Kanaan halkan mooraa sana eega guyyaa yeroo hojiin alatti ana biratti dabarsaa jireenya mi'ootuu fi ho'ituu tokko walitiin jalqabne. Leenjii tokko irratti afaan Amaariffaatiin otoo barsiisaniin dhagahee dhalli namaa otuma jiraatu miilli isaa abidda nama gubu ho'aa fi gubannaa of keessaa qabu keessatti miila isaa darbachuu ni danda'a. Akka keessatti hin dhiisneef abidda dha'a. Akka keessaa hin baasneef immoo ho'isaas isatti toleeraa yaada jedhu ture. Maal jechuu seetanii abbaan manaan koo mooraa sana eeguu seenee waa biraas waliitiin eegaleera. Otuun ani gara magaalaa Finfinneetti illee hin dhufin jechuudha. Jaartiin mana ishee eeguu fi isheetiif waardiyaa qofa miti. Sanyoo yookiin immoo galgala deemee kan ishee waliinis ciisudha. Akka barbaadde maallaqa kennitii fi halkan hojjetee silaa guyyaas hojii gara biraa barbaaddatee hojjechuuf humna qaba mitiire. Abbaan manaan koo hojiimti waardiyyummaa kun nagaha. Dabalataan hojiiwwan saffisoo ta'an tokko tokkos nan argadha jedhee hojii humnaa kan guyyaa hin hojjetu. Anaanis kolleejjii nan si galcha otoo naan jedhu barattee immoo maal fayyada? Barachuurra yoo hojjette wayyuu jechuun mana bunaa tokko keessatti na qacarsiisee hojjechuu nan jalqabe. Jaartii bira guyyaas galgalas ni deema. Anaanis waliin wal na barsiistee akka ajaa'ibaatti na jaallatti. Gaafa mana ishee dhaqu nyaata dhadhaatti dibame otoo hin taane dhadhaa dhuge na nyaachisti. Abbaan manaan kee nama gaariidha naan jetti. Anis haadha manaa saadha mitiire gaarummaa abbaa manaa koo namni biraa anatti himaare anis nanan jajadhaanii cimaadha jabaataadha dargaggoo abjuu qabudha jettee hedduun irratti faarsiti. Anis nan jaalladha. Ijji koo banaan turre. Abbaan manaan koo dhukkubsatee illee hojii kana dhabuun qabu deemeen eega jechuun ana biraa ka'ee deema. Yeroo tokko halkanumallee abbaa manaa ofii waliin ciisuun namatti tola mitiire dhufeensi waliin bulaa yeroon jedhuuni lakkii mana dhuunfaa waan na ta'eef anaaf hin eeyyamanii jedhee naaf deebisa. Edaa inni iccitiisaa anatu hin beeku malee jaartiif achumaan dugda sukkuuma yeroon jedhu dugda qofaa miti sanyoo ishee kan jaallattu kan maallaqas kennituufidha. Anaaf abbaa manaadha isheetiif immoo sanyoodha. Wanta ishee bira buluuf anaan immoo na jaallati. Gaafan dhaqu maallaqallee naaf kenniti. Ijoolleen ishee magaalaa Finfinnee keessatti hojii babbareedaa hojjetu. Konkolaataa mataa isaaniis ni qabu. Warri dubartootaallee konkolaataa manaatiin gara mana barnootaa isaanii deemu. Tilmaamaan jaartiin kun umuriidhaan waggaa 50 haga 60 gidduu taati. Haa ta'uutii garuu baay'ee waan of qabattuuf humni ishee akka dubartii waggaa 20 haga 30 jedhamee haasa'amuun ni danda'ama. Haasoon faashiniin gochaan ishee hundinuu wanta nama ajaa'ibsiifudha. Otoo kanaan jirru jaarsa kiyyaaf ani garraamiin keessan nan ulfaa'a. Akkan ulfaa'es battaluma baatii 2 ton xumuriin sarpiraayis godheen abbaa manaa kootti nan hima. Innis guyyaan itti hime sana baay'ee natti gammadee na dhungatee ol na baatee gadi na buusee gammachuusaa guutummaa guutuutti ibsate. Haati manaan koo abbaa mucaa na gochuufidha jechuun obboloota isaatillee guyyaama sana hime. Anis gammadeen guyyaama lakkaa'uu eegale. Haa ta'uutii garuu torbee booddee abbaan manaan koo kottumee ni mari'anna naan jechuun bakkan hojjedhu na waamee gara manaatti na fudhatee gale. Anis maalidha dhimma maaliif hojiirraatii na kaasta yeroon jedhuuni wanti amma gochaa jirru kuni sirrii miti. Sa'aatii kanatti anis ta'e ati waan of harkatti qabanneeru hin qabnu. Dhalli nun barbaachisu. Siifis anaafis jireenya nuti yaanne nu jiraachisuu danda'a. Dura of harkatti waa qabannaa jedhee na gaafate. Anis kun immoo maal jechuudha? Obbolaan koo eessumooliin koo firoottan kee walakkaa maallaqaa miindaa amma kee otoo hin argatiinidha. Ijoollee horachuu jalqabanii ati maal sodaattaa? Homaan sodaatiin ani jira jedheen yaada isaa fashaleessuuf yeroon yaadu qoosaan jira miti. Hiyyummaa keessatti hafuun barbaadu. Qabeenya dhaabbataa ta'e mana yookiin immoo konkolaataa godhachuun qabaa jedhee naaf deebise. Anis hojii nati qabdu gaariidha. Haa ta'uutii garuu akka fedhe otoo walitti kuufatteellee mana yookiin konkolaataa siif bituu hin danda'u. Waggaa meeqa nutti fudhataa? Kanarra jireenya keenya ishuma amma qabnu kanaatiin bareechinee jiraachuu qabna yeroon jedhuuni lakkii akkattiin manas ta'e konkolaataan bitu sittin argisiisaa anaan jedhee. Anis maal jechuu kee dharee lubbuu baasnaa yeroon jedhu kun ulfaan barbaachisne yaada lamaan keenyaan alatti kan dhufedha waan na ta'eef cubbuun qabu jedhee na didee. Anis otuu garaa koo na nyaatu otoo hin boohuu fedhii kiyya malee daa'ima gadameessa koo keessaa ciccitee akka inni ba'u nan taasise. Miirri isaa baay'ee ulfaataadha. Har'a akka inni na gaabbisiisu jechaan isinitti dubbachuu hin danda'u. Otuma kanaan jennu jaartiin yookiin immoo
manguddoon kuni ni dhukkubsatu. Maal isaaniirra yoo dhukkubsatanii bareedaadha. Qaama saalaa isaanii irra dhukkubsatanii ajab ijaan arguufiyyuu baay'ee namatti ulfaata. Baay'ee nama jibbisiisa. Wanta dubbadhuuf dhiifa manaa godhaatii qaama saalaa isaanii irraatii raammoo deemu ija kiyyaatiin hin arge. Sanuu ijoolleen isaanii itti bu'anii haadha isaanii gargaaranii dhiquudhaaf baay'ee sodaatu. Bakka dhukkubsatanii kanatti anatu deemee ganamaaf galgala hanga torbee lamaatti madaa qaama saalaa isaanii irra jiru kana bishaan bulluqseen ashaboot naqeen irraan dhiqaa na eebbiste. Torbee lama guutuu dhiiga fincaa'aa malaa gadi yaasaa jaartiin kun dabarse. Torbee lama booddee qooruu fi jalqabee dhukkuba maalii akka ta'e isinimtuu ni beektu. Ishee irratti kan dhaabbate miti. Kan ishee akkuma qooruu jalqabeen kan abbaa manaa koo jalqabee nannahee homaa shakkii gara biraan qabu akka isaan waliin ciisanis hin beeku. Waanuman jaartii kanarratti arge deebiseen abbaa manaa koo irratti arge. Abbaan manaan koo ibsate kan jaartii torbee lama qooree fi mitiire kan isaa immoo qooruu didee baatii lama gahee baay'ee rakkatee baay'ee boo'ee baay'ee gadoodee abbaan manaan koo qabamee torbee lama booddee amma immoo inni yoo qabame gaariidha anatu qabame. Akkuma isaanii mana yaalaan deemee dooktarri dhukkubni kun walqunnamtii saalaatiin kan darbudha. Yeroo kanarraatii kaasee haga yeroo kanaatti eenyu waliin iyyuu walqunnamtii saalaa akka raawwanne naan jedhee anis itti fufuun abbaan manaan koo qabameera tarii sarraatii anatti darbeerii yeroon jedhuuni eeyyeen salphaatti darbaa jedhee naaf deebise. Gaaffiin kiyya garuu abbaa manaa kooraa natti darbuusaa mirkaneeffachuu koo miti. Saffisaan dhukkubni kun darbuusaa mirkaneeffachuu kooti. Yeroo kanatti ture iji koo naaf banamee jaarsi kiyyaa waardiyyummaa jedhee jaartii kana waliin akka inni ciisu kan naaf galee. Egaa battala gargaarsa nama biraa malee dhugaa tokko adda baafattan maal gootu daftanii murteen fudhattanii mitiire gadi taa'een itti yaaduu jalqabee. Abbaa manaa kiyyaatiinis magaala kanaatii baanee gara magaala kanaa yookiin immoo gara magaala kanaatti deemuun akka jiraannu barbaadaa jedheen gaaffii ifa ta'een gaafadheeni. Innis maal jechuudha biyya kanatti malee bakka biraatti hojiin argannu. Anis atis hin barannee maallaqa akkana nama naaf kanfalu eessaatiyyuu immoo hin argadhu jedhee naaf deebise. Yeroo kanaanis kanaan booddee bifa kanaan si waliin itti fufuun barbaadu. Hamma guyyaa guyyaa anatti deebitu jaartii kee waliin achuma jiraadhu. Anis ree jireenya koon barbaaddadha jedheeni. Yeroo kanatti inni maal dhageesseedha maal argite jedhee na gaafate. Anis wanta argitin himee amala kiyya waan beekuuf ifa manaaf godhii bakka ati barbaadde deemeen hin jiraadha. Lamuu lammataa hojii kana keessa eenyu waliin iyyuun seenuu maallaqa gaarii wanta naaf qodduufan jaartii kana waliin ciisaan ture. Dhiifa manaaf godhi malee anaanis kan baay'ee na gaddisiisu yoon daa'ima godhadhe mana koo akkan jedhu waan barteef jaartii kanatu daa'ima kana akkan baasisu na dirqamsiisee yoon baasuu dide mindaa koo akka hir'istu hojii kiyyallee akka narraa fuutu natti himtee jennaan kan hin danda'u sumaanidha sitti meen daa'ima waliin ajjeesnee jedhee na boossisee. Argitani mitiire umurii malee deemuun gita ofii malee tarkaanfachuun maalirra akka nama buusu dhala koo gadameessa koo keessaatii na baasiste. Kanaan magaala gara biraa deemnee anaaf inni hojii humnaa hojjennee jiraachuu jalqabne. Kana keessatti si'a lammaffaatiif fedha isaatiin nan ulfaa'aa fi ulfaa'ees rabbi na gargaaree otuma inni hojii humnaa kana hojjetu nan daheefi. Innis daa'ima ni jaallata ture. Daa'ima godhachuu fi kootti baay'ee gammadee. Kanaan garuu jaartiin kun itti bilbiluun eessa jirtaa maal hojjetaa maallaqa amma kanaamoo jaartii kana siif wayyaa yoo ishee dhiistee dhufte waraqaa eeyyama konkolaachisummaa si barsiiseen konkolaataa ijoollee koo akka ati konkolaachistu sin taasisaa jettee waadaa galteefi. Kana gidduutti abbaan manaan koo dhiphachuun maallaqa naaf liqeessii jaartii kiyyaan gara biyya hambaatti ergeen si waliin dhufee jiraadhaa jedhee gaafataanii ooleen bulle rakkinni akka wayii nu waadaa ture maallaqa sana nuu fuudhee abbaa irraatii liqeeffate otoo natti himiin anaan gara biyya hambaatti na ergee. Maatiin koo haatii fi abbaan koo daa'imananii isaatiif ta'e sirraa fuunee siin guddisnu naan jedhanii obboleettii kiyyatti kennadhee. Obboleettiin koo heerumtee biyya gaa'ela dhaabbatteetti isheetti kennadheen gara biyya hambaatti godaanee. Bakka kanatti kan hin beeku jaarsi koo magaaluma dhufne kana hojjete akka inni jiraatudha. Haa ta'uutii garuu anaan gaggeesse. Gara jaartii isaatti deebi'ee yeroon gaafadhu takkaa mana jijjiirradhe anaafsi adda baasuuf oduun gidduu oofanidha jechuun wantoota garaagaraatiin anaan sobuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu ani biyyaa baanaan ishuma bira deemee galee eeyyama konkolaachisummaas magaalaa Finfinnee keessatti baafatee oolee otoon buliin hojiis kanuma ijoollee jaartii kanaa qabatee hojjechuu jalqabee baay'ee Finfinnee konkolaataa FSR jedhamuutiif konkolaachisaa ta'ee yeroo kanatti naaf kakachuun guyyaa
guyyaatiin miila koo balbala ishee godheen beeku jechuun yeroo hundaa natti dubbata. Ani garuun amanuuni hanga Finfinnee deemetti jaartii kana biraatii hin hafu jedheen sanuu hojii ijoollee ishee otoo hojjetu baay'een isa sodaadha. Dhumarratti obboloonni koo konkolaataallee akka mooraa ishee keessa bulchuu viidiyoo waraabanii yeroo naaf ergan lamuu lammataa abaluun haadha manaa koodha jettee nan barbaadiin jedheen karaa hundumaa bilbila koon bilookkan godheeni. Si'a kana isarraatii addan ba'e mitiire maatiin koo baga sarraatii adda baate malee nuti sitti araaramna jechuun haati abbaan koo natti araaramanii duruu ergan gara biyya hambaatti malee karaatti natti araaraman barbaadu turanii karaa kana argatanii anis maallaqa koo kennuu fi erguuf hin jalqabee otuma jennuu baatii ja'a otuma jennuu waggaa guutee turtii waggaa booddee daa'ima kiyya akka inni deddeemee dudubbisu dhagaheen bilookki jalaa sabaaseen akkanumatti kaa'ee guyyaama sana nagaa jirtaa baay'een si yaada jechuun naaf bilbilee anis nagaa kooti jedheen sireessi ta'een itti haasa'ee anis achumaan maali dhiirroo dubartii umurii isaatiin madaaltuun hamatamee komatamaa kan keettu maaltu biqilee jennaan jaartii kanatti halkaniif guyyaa fiigdaa yeroon jedhuuni jaalladheeni miti buddeena koodhaa yoon isheerraatii fagaadhe konkolaataa kana na harkaatii fuuti konkolaataa kana na harkaa fuudhamee jennaan Finfinnee keessa namni na beeku hin jiru namni hojii na hojjechiisu hin jiru ati natti deebita taanaan garuu konkolaataa kanayyuu dhiiseen si qofaa barbaadanaan jedhee torbee booddee walirraa adda bahuu waggaa tokko booddee torbee tokko haasofnee abbaa manaa koo waliin hojii sana akka dhiisu lamuu lammataa jaartii kanatti akka siiqne jedhamee walii gallee walitti araaramnee araara keenyaan booddeeti yeroon dhufu innis maallaqa qabuun anis maallaqan qabu walitti finnee kan hanqate liqeeffannee kan liqiidhaan dadhabne baankii irraa fudhannee konkolaataama FSR kana siif binnaa jedheen anaaf inni walii galleera. Turtiin kun walii galaan ani biyya hambaa taa'een waggaa 5 fudhatee waggaa 5 booddee ija daa'ima koo laaluuf abbaa manaa kootti deebi'ee daa'ilan dhiisee deebi'etti beelli mana na baasetti deebi'uuf gara biyya kootti deebi'ee maatiin koos abbaa manaa kootti araaramanii na fudhatanii buufata xiyyaaraa booleetti dhufanii na keessummeessitanii sanaan booddee gara warra kootti galee sababiin isaa immoo amma araaramaniiru waan na ta'eef jaarsummaa akka inni ergatuu fi tole jedheenis baasee jaarsummaa ergatee dubartiidha miti reeyaan cidha baay'een barbaadan ture maallaqaan gatee sin gargaara jedheen anaaf inni cidha akka godhannu waliif gallee sanaan qophiin nuti goonu qophii gabaabaa waan na tureef maatii kootti illee deebi'een qaamaan akka anaaf inni waliin tuqneef jechuun wal qunnamtii saalaa akka waliin raawwanneef sababa uumeen beekeen irraa fagaachaa ture. Baatii tokkoof torbee 2 booddee faashiniin bara kanaa cidha dura suuraa cidhaa babbareedoo mana suuraatti ka'uudha mitiire suuraa cidhaa waliin kaana jennee daa'ima keenya qabannee magaalaa Finfinnee wal fudhannee deemnee kaayyoon koo garuu suuraa cidhaa waliin ka'uu qofa miti. Jalqaba irratti anaaf inni haadha manaaf abbaa manaa ta'uu waliif mallateessu lammata immoo waggaa amma kana akkamittiin akka inni ture anis akka inni ture innis waan nan beekneef anis waan isa hin beekneef dhibee HIV AIDS ilaalamuu ture. Konfidensiidhaan homaa rakkoon qabu jedhee deemnee ilaalamnee haa ta'uutii garuu dhibee HIVtiif deemnee ilaalamuun keenyi gaa'ela keenya addaan qoodee namni egaa dubartiin tokko gara biyya hambaatti yeroo imaltu namni ishee waan hin argineef abbaa barbaadde waliin akka fedhe carraa ta'uu qabdi jedhee yaada mitiire abbaan manaan koo dhibee baatoo vaayirasii HIV AIDS kan qabu ta'ee argame. Guyyaama sana mana yaalaa 10 irra deemnee naannofnee mana yaalaa tokko qofaati hin qabdu jedhaniini sababa mana yaalaa tokko sana hin qabdu jedhameef bullee mana yaalaa 15 olii maallaqa mataasaa kanfalee ilaalamaa ture. Gorsa kennamuufiif yeroo sanaatii fudhachuu amanuu hin dandeenye. Sanaan booddee suuraa gaa'ilaa waliin ka'u ture. Kaayyoon keenyi adda cite. Anis gara maatii kootti deebi'ee cidhi xiqqoon qophaa'amaa jiru ture. Addaan cite anaa fi innis gaa'illi keenyi kanumaan dhadhaa abidda buute ta'ee anaan rabbi guddichatu na gorsee ejjennoo kana naaf kaa'ee dubartiin biyya hambaatii galtee maatii isheellee dursitee jaalallee ishee yookiin abbaa manaa ishee waliin hoteela buluu barbaaddi eessa akka ture maalirra akka ture innis isheenis otoo waliin qoratiin dhukkubarraallee of eeguuf otoo waliin waliif hin yaadiin jechuudha. Anaan rabbitu na oolchee seenaa korraa baradhaa warri halkan biyya hambaatii dhuftaniin abbaa manaa keessanitti rarraatan seenaa korraatii baradhaa bagan shakkii baga rabbis na gargaaree isarraa adda baheen daa'ima koo qabadheen gaa'ela gara biraa dhaabbachuudhaaf baatii 7 ol anattiin fudhannee qulqullaa'een ilaalameen abbaa manaa koos ilaalchiseen gaa'ela haaraa
dhaabanii wantan godhuuf hin qabu na sobaa kakachaa isatu abidda kana keessa naanna'aa oole. Ani immoo yoo arraba isaatiin na sobe dhibeen kunillee akka gara kootti hin dhufneef jedheen shakkii xiqqoo garaa koo keessatti godhadhe dhugoomsuun kunoo dhibee kanarraatiin bilisa bahee. Kana dura akeekkachiisaaf rabbi dhukkuba fanxoomoo cobxoo jedhamu jaartii kana dabalatee sadan keenya irratti mul'iseera. Amma immoo dhibee kanatu mul'ate. Amma deebi'ee abbaan manaan koo duraa jaartii sana waliin jiraachaa jira. Yoon isiniin jedhen amantu eeyyeen maaliin akka isheen isa tuqxeettu hin beeku. Dhukkubni dhibeen isarratti argame otoo san qaanfachiisiin hafee har'allee jireenyuma sanatti deebi'eera. Egaa obboloota koo fardiin geessa malee hin waraanu jedhu mitiire otoo waraanamiin dura of eeggadhaan dhaamsa kiyyaa. Ana obboleetii keessan magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde hedduu nama barsiisu tokko isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada isinitti dhaga'ame waan irraa barattan komentii jalatti barreessaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.